qaamni namaa moo qaawwa meeqa qaba? Ajaa'iba waaqayyo. Unkaan BBC miti OBN hiika isaan beekon. Qaama keenya keessaa kan guddina hin dhabne mee maal fa'a? Qaamni saala namaan guddataayi? Hin guddataayi? Isaan beeku. Oromiyaa jechi jedhu maal jechuudha? Surree ijoollee shamarranitti maaliif ziippiin godhamattee yaaddati? Karaa fuulduramu? Qabaayii? Qabaayii. Funyaan kee qaawwaa? Qaawwaa qabaayii. Qaawwaa biraan qabdu ati kana malee? Qaawwaa. Maalidha? Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment kun qophii kottaa kolfaa keenyaadha. Amma xumuratti nu waliin tura Ansablee Alamuuti turtii gaarii. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment qophiin keenya akkuma tifatti jira turtii gaarii akkamati? Nagaa galata waaqayyo. Jirta? Jirra maal taana? Eenyu maqaan kee? Saamii. Saamii. Waan si gaafadha qophaadha miti? Eenoo. Tole. Baaburri lama birbirsa gooroo irraa Qaalitti deemee jennu baaburri lama wal faana. Ka'umsas wal faana kee, ga'umsas wal faana kee. Garuu baaburri tokko daqiiqaa 90 achi ga'e. Baaburri biraan immoo daqiiqaa sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa walakkaatti fudhate maaliifidha? Sa'aatii tokkoof daqiiqaa walakkaa moo sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30? Sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30tti fudhate. Yaa'u kun inni tokko isa tokko sa'aatiitiin ibsite, isa tokko immoo daqiiqaadhaan ibsite. Sa'aatii tokko gara daqiiqaatti deebiste, sa'aatii daqiiqaa 60 gara sa'aatiitti deebiste, daqiiqaa 30 immoo akkanumaan ibsite, daqiiqaan 90 sa'aatii tokko walakkaa waan ta'uuf tokkuma. Wal duukaan wal qixxee magaan yeroo wal fakkaataa. Kanaafuu sa'aatii isaa tokko jechuudha. Eenoo. Tole. BBC beekta? BBC sun gaafa B'nis kophaatti BC'n gaafa hiikamu mee maalidha? BBC tokkoon gaafa hiikamu maal jechuudha? Unkaan BBC miti OBN hiika isaan beekon. Warra oduu odeessan hiika isaan hin beeku. Waa biraa nagaaf waan na duukaa deemu. Warra oduu odeessan kan nabadaa miti. Isti waan hojii fa'aa duukaa wal qabatu. Yaali kanas. B maalidha? C maalidha? BB. Dhumni isaanii nuus warri ta'e baay'een isaanii oduu duukaa waan qabatuuf akkan irra darbi. Siidha. Dhumni isaa akkoo siidha kun ni mini. Bakka isaan kana hin beeku irra darbi. Yaaltu? Yaali? Yaalu. Kun qabu yaali? Waajjira oduu kana yaalu dhiisna taafu. Warra oduu odeessan na taafu. Booda ammas kan taansite waa biraa waan na gaafattuuf warra oduu odeessan dhiisi. Warra hojii hojjetan yoo jiraate akkasuma dhaabbanni hojii hojjetu yoo jiraate isaanii na gaafu. Tole. Qaama namaa keessaa kan guddina isaan dhaabne maalidha? Kan guddina isaan dhaabne? Qaamni namaa lafni hin guddanne jiraa? Jira? Kan guddina isaan dhaabne ammas duututti jechuudha. Qaama kee keessaa kan guddina isaan dhaabne maal fa'a? Guddina isaa yoo duutes moo? Guddina isaa kan hin dhaabne. Rifeensi mataa siin guddataa, qeensi hin guddataa. Ayidoon maal akka yaadde malee. Kanuma qeensa. Qaamni saala namaan guddataayi? Hin guddataayi? Isaan beeku. Qeensaa fi rifeensa mataa bichaan beekani. Tole. Qaamni namaa moo qaawwaa meeqa qaba? Ajaa'iba waaqayyo. Funyaan qaawwadhaa, iji qaawwadhaa, karaa bobbaan bahu qaawwadhaa, kan aara dhiise. Tokko, lama, 3, 4, 5 gurra duukaa jaanatti fakkaata. Garuu qaamni namaa akka warri ani ijaan nuti arginu jaamoo torba argina. Kan hin argamne yoo? Garan qabu qaamni namaa qaawwa bichaadhaan. Urataa duwwaa. Fakkeenyaaf? Gogaan namaa keessa gogaan namaa kan hundumtu qaawwa qabaachuu danda'a. Gurri qaawwadhaa, iji qaawwadhaa, funyaan qaawwadhaa. Maqaan qaban isaa? Qaawwadhaa. Hundumti isaanii qaawwa waan ta'eef gara qaamni namaa urataa bichaadha. Batalee warri qaawwa bichaa. Maqaan isaanii warra dhabuun barbaannes qaawwaa bichaa. Tole. Gaaffiin itti aanu immoo Oromiyaan jechi jedhu maal jechuudha? Oromiyaani gaaffii bareedaadha. Oromiyaa jechi jedhu akka mataa isaatti hiika mataa isaa qaba. Oromoof bakka jireenyaa, bakka dhalootaa, hundee keenya jechuun bakka nuti of barre waaqaa gaditti kan nu laatame nuuf Oromiyaan. Oromoof bakka isa kaaniif immoo bakka inni itti dhufee galee keessatti abbaa ta'u barbaaduudha.
Oromiyaan biyyan eenyumtuu keessa jiraachuu hawwudha. Oromiyaan akkana ibsuun ulfaata garuu Oromiyaa jechi jedhu anaaf Oromiyaa jechuun bakka haadhaadha bakka haadha. Eenyumtuu isaanii haadha eenyu cala nuuf Oromiyaan bakka eenyumtuu irratti warreebudha. Oromiyaan siif haadhaadha. Waan hundaa nuuf Oromoo fi akkanadha garuu immoo warra sanaaf immoo warra dhufee nama sakaaniif immoo Oromoo fi waan hundaadha Oromiyaan. Garuu immoo sakaaniif immoo galteedha bakka isaan itti galanii abbaate ta'anidha. Oromiyaan eenyuufiyyuu utuun Oromoo gaafachuu dhiisee sakaan uummata biraa gaafatte Oromiyaatiin sirriitti si ibsuu danda'u. Tole surree ijoollee shamarranitti maaliif ziippiin godhamattee yaaddati? Karaa fuulduraam? Qabaay? Qabaay. Iski meemee? Ankeen ilaala malee ammaatti yaadadhee ilaalee hin beeku. Maaliif immootiin godhama? Baay'ee jalqabumtichi dhufni isaa surree warra dhiiraaf waan uumameef isuma sanarraa waan fuudhaniif malee. Hin barbaachisuun isaanii? Isin hin barbaachisu. Maal godha ree? Maal isin godha? Isinii maal godha? Achiin nuti jechuun karaa qilleensa furannudha gabaabama isaatti. Karaa qilleensa furannu. Kanaafuu shamarraniin hin barbaachisa moo hin barbaachisa ziippii surreetti godhachuu? Yaa qaamni isaanii karaa duubaa waan guddatuuf sana baasuuf surree ofirraa baasuuf yoo isaan barbaachise malee. Maal jechuudha? Jechuun qaama karaa duubaa guddaa waan qabaniif ofirraa baasuuf isaan fayyadaman akka keenya waa biraatti hin fayyadaman. Waan biraa maal faatti fayyadamtu? Araa fincaa. Bobbaa yeroo fincaanu. Hayya kan baay'ee nu fayyadan itti fakkaata garuu dhiirummaa makeenya agarsiisa. Ziippii godhachuun dhiirummaa keessan agarsiisa. Hayi surrummaa agarsiisa dhiirummaa keenya miti. Tole galatoomii. Galatoomaa. Tole. Kat. Maqaan keenya? Maqaan koo Kiyyaan jedhama. Kiyyaa nagaadha miti? Nagaa koo. Tole gaaffiin keenya akkas jedha. Baabura lamatu birbirsa gorroorraa ka'ee qaallittii deeme. Baaburri waluma faana ka'anii ga'umsi isaanii waluma qixaadha. Garuu baaburri tokko daqiiqaa 90 achi ga'e. Baaburri biraan immoo sa'aatii tokkoof daqiiqaa walakkaatti achi ga'e. Mee akkamitti? 90 walitti adeemanitu. Akkamitti? 90 baabsadde. Meeqaan achi ga'eetti sa'aatii tokko walakkaa? Inni tokko sa'aatii tokko walakkaa inni tokko immoo daqiiqaa 90. Beeku gaaffii kan. Itti yaali. Akka maaliif heettatti? Maaliif inni tokko sa'aatii tokko walakkaatti ga'e inni tokko kamti daqiiqaa 90tti ga'a? Akkasumatti beekan ture dhugaa waaqaadhaan dhufuun dhiisi. Jedhamu akkas. Bareera darra. Maal waan barbaadde deebisuu dandeessaa? Sabila baqaata dhaqinii dura darbu. Iyyo beekan ture gaaffii kana Kiristoosii maal akka irraa haffatte bakka wayyuu ture maantaa yoo natti hin dadhisiin. Beekan gaaffii kana naa darbu. Darbu? Yaaltu? Gaaffii salphaadha garuu. Tole qaama keenya keessaa kan guddina hin dhaabne maal fa'aadha? Kan guddina hin dhaabne mataa. Rifeensa jechuudha? Rifeensa. Hojjaan hin dhaabaa. Qeensa harkaa. Kanuma. Tole qaamni namaa immoo qaawwaa meeqa qaba? Qaamni namaa qaawwaa meeqa qaba? Qaawwaa 3. Maal fa'a? Gogaa keenya qaawwaa jedhamni kunis gurra. Bakka naa ga'u lamatti deeffadha. Funyaan kee qaawwaa? Qaawwaa qaba. Qaawwaa biraan qabdooti kana malee? Qaba. Maalidha? Funyaani. Gurraa. Gogaa itteetta? Nanqaana dubbachiisa. Waan nama qaanessuudha moo? Eeyyee. Irra darbinaare? Irra darbinu.
Tole BBC beektamni BBC afaan Oromoos kan afaan Amaariffaa jira BBC sun tokko tokkoon gaafa hiikamu maal jechuudha? Hin beeku. Dhugaan beeku. Tole hin beektu biikino skriptoo biikii pinnaan biikini jedhu sunis tokko tokkoon hiikaa qaba sadansaa biinis ayinis siinis maal jechuudha? BBCdha. Biikii jechuun BBCdha. Beeku dhugaa. Beeku. Gaaffii hunda isaa hin beeku jaarta. Maaf yaaltu? Natti cime. Natti cime. Tole. Maa tokko deebisee gara. Oromiyaa jechuun immoo maal jechuudha? Oromiyaa jechuun biyya. Tole kiyya galatoon. Tole. Akkasuma. Nama jaallatama.